Sitaajjabe yaa addunyaa, sitaajjabe biyya lafaa, jabinaaf furri keessa yeroo nagaa qofa. Humni kalee ati qabdu jabinni ittiin of dhaaddu gaafa rakkoof kan taane maal bu'aan isaa? Teknooloojiin faarsitan saayidiin darbitan inni har'a rakkoon furre yoomiif fayyada laata? Kaleessa moo dheengadda dachii keessa dhaabbattee hawatti waa argita, fageenya irra dhaabbattee borutti waa tilmaamta, saatalaayitii yaabbattee addeessarra qubatta. Hawaa keessa naannoftee urjii harkaan hammaarta, urjiilee hawaa keessaa isa kaaniin gaalaaksii, isa kaaniin maartesee jettee moggaasaa maqaa. Humni keessa hin jajjabne har'a eessa dhaqa? Addunyaan qaroomteerti, teknooloojiin baay'atee, saatalaayitiin hedduu, roobootiin sibiiliyyuu afaan baasee dubbatee, saffisni xiyyaarotaa guyyaa guyyaan dabalee, baay'inni markabootaa qurxummiidhaan madaalee, dooktorii fi injiinariin biyya addunyaa dhaale. Dawaa waa takka hin dhabne jettu du'a malee. Nutis kana amannee jabummaa keessan faarsine Ameerikaa, Raashiyaa, Kooriyaa fi Iraanii jenneetu harka dhoofne. Humna rabbii dagannee humna keessan faarsine. Meetirii Ameerikaan, meerree Raashiyaanii, eessa nikulariin Kooriyaan Israa'elli Iraanii? Meeti saatalaayitiin kan hawaa qoratu, meeti immoo roobootiin inni dubbatu. Meeti xiyyaarri qilleensarra gubatu, rabbiin cal'isi jennaan cal'iseera hundumtuu, inna Allaha yaf'alu maa yashaa, homtuu isin dhibu. Kaleessa bara arkoolojistiin kan darbe nuuf odeessaa kan baru immoo tilmaama. Har'a hoo eessa dhaqee abbaan termoomeetiraa raagaan haala qilleensaa? Ji'oota 5 dura nikulariin dhaaddatti Kooriyaanii ni fokkorte Ameerikaanii, addunyaa to'adheera nuun jetti Raashiyaanii, qilleensa biyya lafaa harkaa qabdi Chaayinaanii. Hay humnaaf jabina isaanii saa'ila Iraanii, har'a immoo addaan hiikaa eeggadhaa jettu diistaansii harka keessan dhiqadhaa guyyatti yeroo 5. Ammas jabina rabbiif galchuun itti ulfaannaani. Kaleessa ilmaan Sooriyaa hundaan itti duultanii, kophaa du'aaf dhistanii, warwaata ijoollee Filisxeen gurrarraa cufattanii, dhuma ijoollee Iraaq, beela ijoollee Yamanii, eenyuunfaa birmattanii, har'a hundayyuu qabe ol dachaase manatti inni rafne kan dadhabne, ka waan cufa argu malee homtuu jalan darbine, yaa Rabbi ati nufuuri humna keessiif amanne. Egaa kaayaa addunyaa, egaa yaa biyya lafaa, humna guddatu jira. Guddaan hundarra jabaa, innis waaqa tokkicha fudhuutii amanikaa. Waggoota kumaatamaaf biddeen abjuun sooraa, anis maarsirra qubadha jedheet abduudhaan joora. Bidiruu abduudhaa halkaniin yaabbannee sobni keessan nu guutee nutilleen sin amannee. Namni immoo baay'atee dacheen dhiphateera jettanii yaaddayinaa, jira iddoon biraa Puluutoo fi Maarsii, Merkuriif Jubbitaraa maal kana qofaadha kan isaan lakkaa'an hedduudhaatu jira. Jubbitarii irra qubattu achi iddoon bal'aan, anis achan qubadhaaf uf qopheesseera yaadaan. Egaa ka har'a dhaaduun keessan galeera bakkatti, bara anaaf Bilgeetis qixxee walii taanetti, yeroon kun ni dhufa jettee tilmaamtee beektaati. Bara inni xiqqaa fi guddaan kan qabuuf kan dhabeesse ol dheesse golatti, bara yuuroof doolaariin gatii dhabe kanatti waaqa uumaa qofaadha furmanni harka isaati. Bara raamoon xiqqishuun tan maqaan ishee koronaa, ka ijaan hin mul'anne hammam laaltus jarana, kan manni ishee eessaan hin beekamne eessarra. Kan manni ishee hin beekamne eessarra qubsumni isaa yookiin hafuura yookiin hafuura qufaan yookiin immoo tuttuqiin namatti daddarba maaloo walirraa hiikaa hunduu jedhee odeessa, hunda addunyaa sochooftee ol galchite gara mana. Jeetti moo nisaalee humni raamicha kanaa? Jeettis miti, nisaa'ilas miti. Dadhabbii addunyaa agarsiisu isaati. Addunyaan dadhabduudha, jabeenni kan rabbiiti. Jabaa jabummaan malee ol taateerta dhugatti. Bara jechi Qur'aanaa dhugaan isaa mul'atee yaf'alu maa yashaa'uun dirree irratti mul'ate. Yaa nama sammuu qabu atumturee argite, beekumsaa fi qabeenyis waa takka kan fayyan. Kalee Sooriyaa irratti wayitamanni qubatu, ilmaan Ayiroopaanotaa injiinarii baratu, ilmaan Ameerikaanotaa saayintistii ta'anii hoggas hawaa qoratu. Kalee gaazexeessaan jaraa wayita du'aa lakkaa'u, maqaadhuma gaariilleen hin waamne takkaahu, tokko tokkoon mankaraara, tokko tokkoon baqataa seeraan alaa jedhanii lakkaa'u. Waa maleen dubbanne waan jedhee kan qaba, gaafas yoo duunillee taanee shiroo keessa reefki keenya dhiqama irratti salaatama. Nama lamaanis ta'u kabajaan awwaalama, inni har'a du'ee hoo kabaja akkasii qaba. Kaleessa ofii ajjeesaa awwaalchallee dhoorgaa, inni har'a du'ee hoo keefa namaa laata. Kalee ibiddaan fixu gugubanii foon namaa, har'a gumaa isaan baasuuf
har'a gumaa san baase rabbiin mootiin aalamaa. Gumaa muslima Chaayinaa, gumaa minimaal muslima Booramaa, gumaa Faalistiin, gumaa Sooriyaanotaa, gumaa cunqurfamoo ilmaan Oromootaa isa baasuuf fidde beeknirra yaa gooftaa. Jarris uf arganii nurraa kaasi ga'a. Humni keenya laafaadha. Gumaa baafachuu dadhabnee numatu sitti iyyate harka keenya ol qabnee yaa Rabbi araara amma si gaafanne. Numatu sitti iyyate harka keenya ol qabnee.